السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو هردفتوني تيك توكية الابليكيشني قباب دويتا شبكة بلاش fayyadamtan isin agarsiisa naduuka waa isin jedha application'ichi isa kana fakkeenyaaf jalqabarraa yerootti gootan bd taanaal jettanitti barreessitanii achi booda sarchitti gootanii application'ichi isa kana jechuudha. namoonni argitanii jirtan argitaniyyuu warri hin argin garuu osoo itti fayyadamtanii bareeda. isa kana ni buufattanii ani buufadhee waan hin jiruuf kallattii maan isin fidaa bira jechuudha. jalqaba shabakaa qabaachuu isin barbaachisa. mobily irratti bilaasha dalagaa sawa irratti illee bilaasha dalaguu danda'an isa waan itti fayyadameen argineef jechuudha. isa kanatti fayyadamaa waan hin jiruuf kun olaaluu dandeessanii connected jedhe keessaallee hin qabu na itti fayyadamaa laalaa isinin jedha. warroonni isinii dalaguu dide keessaan na dubbisuu hin dandeettanii tiktok kiyyaa fooloo laayik godhaa na jajjabeessaa isinin